Ashamaa akkam jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota koo Dr. Obsaan jedhama. Egaa har'as sagantaa haarawaa fi barsiisaa ta'een walitti deebinee jirra. Yeroo hedduu baramaa ta'uu baatus dabree oduuwwan yookiin viidiyoo dhiiraa fi shamarreen walqunnamtii saalaa irratti walitti maxxananii yeroo adda bahuu dadhaban arguu yookaan dhagahuu dandeessu. Kun immoo maaliif uumamaa? Wanti kun yoo nu mudate maal godhuu qabna kan jedhu kan ilaallu ta'a. Subscribe, like gochuun hamma dhumaatti yoo nu wajji turtan barnoota irraa argattu. Inni duraa wanti kun dhugaadha jechuun yeroo hedduu na gaafatanii jirtu. Dhugaadha. Biyya keenyattis dabree ni mudata. Oduudhaanis dhagahuu dandeessu. Jaartii abbaa amantaa wajjin kan sagaagaltan yoo ta'e Rabbiin qaamni saalaa keessan walitti maxxanee akka hafu isin godhuu danda'a. Namoonni akkas ta'anis ni jiru. Ijaanis arginee gurraanis dhageenye jechuun abbootiin keenya yeroo haasawan dhagahuu dandeessu. Kun dhugaadha yookaan soba jechuu hin barbaadu. Garuu saayinsii maal jedha kan jedhu kan ilaallu ta'a. Egaa akkuma beekamu qaamni saalaa dhiiraa yeroo walqunnamtii saalaatiif qophaa'aa ta'utti dhiigaan guutama. Kun immoo qaamni saalaa isaa akka dhaabatuu fi jajjabaatu taasisa. Yeroo kanatti shamarreenis miira wal fakkaataa keessa kan jiraatu yoo ta'e masiliin yookiin maashaaleen qaama saalaa ishee jajjabaatu danda'a. Yeroo kanatti qaama saalaa dhiigaan guutame hacuucee qabuudhaan akka keessaa hin baane yookiin akka walitti maxxananii hafan taasisuu danda'a. Mudannoon kun kan mudatuu danda'u parsantii tokko gadi. Kunis kan uumamuu danda'u maashaan shamarree sanii baay'ee jajjaba kan ta'u yoo ta'e qofaadha. Baay'inaan mudannoon kun yaala salphaa ta'een akka adda bahan taasisuun ni danda'ama. Baay'ee kan rakkisu yoo ta'ee fi masiliin qaama saalaa ishee baay'ee kan jabaatu yoo ta'e baqaqsanii yaaluudhaan akka adda bahan taasisuun ni danda'ama. Garuu kun kan mudatu parsantii duwwaa tuqaa tokko gadi. Egaa wanti kun yoo nu mudate maal godhuu qabna gaaffii jedhuuf yeroo kaaniin adda qaamni saalaa shamarree kan jajjabaatuu fi kan isin qabu yoo ta'e qaama saalaa keessan ishee keessa tursiisuun hin gorfamu. Akkasuma walqunnamticha itti fufuu kan barbaaddan yoo ta'e daddaffiin yookiin jarjarsuun walqunnamticha itti fufuu ni dandeessu. Kanaan ala suuta kan gootan yoo ta'e qaamni saalaa dhiiraa qaama saalaa ishee keessa kan turu yoo ta'e mudannoo kanaaf saaxilamuu dandeessu. Kanaaf qaama saalaa keessan ishee keessa tursiisuudhaan yookaan walqunnamticha suuta godhuudhaan walqunnamticha irra kan turtan yoo ta'e qaamni saalaa sun isin qabuu fi walitti maxxantanii hafuun ni dandeessu. Kuni kan mudatu akkuma reefu isiniin jedhe parsantii tokko gadi irra jireessaan hin mudatu. Inni biraa immoo qaamni saalaa keessan yoo walitti rakkate suuta harkaan baasuuf yaaluudha. Harka osoo hin fayyadamiin harkistanii baasuu yeroo yaaltanitti qaamni saalaa dhiiraa miidhamuu danda'a. Maybe kana booda dhaabbatuu dhiisuu danda'a. Kanaaf of eeggannoo cimaadhaan yoo wanti kun isin mudate suuta harkaan harkisuudhaan keessaa baasuuf yaaluun barbaachisaadha. Kanaan ala garuu humna dugdaa qofaan harkistanii keessaa baasuuf yaaluun rakkoo cimaadhaaf isin saaxiluu danda'a. Inni biraa immoo tasgabbaayuudha. Rifannootaa fi jarjaruun faayidaa isaa irra miidhaa isaatu caala. Kanaaf tasgabbooftanii hafuura fudhachuudhaan maashaaleen qaama keenyaa akka laafan yaaluun baay'ee barbaachisaa fi kan gorfamuudha. Egaa wantoota kanneen hunda gootanii kanarra kan hammaatuu fi qaama saalaa keessan baasuu fi seensisuu kan dadhabdan yoo ta'e yookaan immoo walitti rakkattanii walitti maxxantanii adda bahuudhaaf kan rakkattan yoo ta'e gara mana yaalaa bilbiluudhaan ambulaansiin akka dhufee isin fuudha gochuun baay'ee barbaachisaadha. Yoo dandeessan immoo mana yaalaa deemuudhaan wanti isin barbaachisu guutuun akka isiniif godhamu. Yoo kan jabaatu ta'e kanarra kan hammaatu ta'e baqaqsanii yaaluudhaan adda isin baasuun ni danda'ama. Baay'ee rakkisaa miti yookaan immoo baay'ee yaachisaa miti.
Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota koo barnoota guddaa akka irraa argattan abdiin qaba. Gaaffii keessaniifis deebii gahaa akka argattan abdiin qaba. Egaa chaanal kiyyaaf haarawaa yoo taatan subscribe like gochuun hamma dhumaatti waan hojjetu turtaniif galatoomaa jecha fayyaa argadhaa, fayyaan dhabinaa.